dimbaroon carraa guddaadha in arkaatu namni marree dandeettii guddoo qabaatte harkaa yoo qabaattes birrii isa argachuun dandeessu barbaadde akka waan biree nama jaalatu qofaafe kenna rabbiin tiinsa gaarii baga gammaddee habiibii kiyya yaa Ustaaz Shaakirii dimbaroon carraa guddaadha in arkaatu namni marree dandeettii guddoo qabaatte harkaa yoo qabaattes birrii isa argachuun dandeessu barbaadde akka waan biree nama jaalatu qofaafe kenna rabbiin tiinsa gaarii baga gammaddee habiibii kiyya yaa Ustaaz Shaakirii nama toltu guddoon fedhe rabbiin diin islaam barsiisaa diin barsiiseeti sadarkaa isaatis akkaan ol kaasaa urjii laafaatti taasisaa laaftuunsaa hin obboleeysaa rabbiin qur'aanaan nuuf hime attaan nuuf baase hundasaa rabbiin qur'aanaan nuuf hime nuuf galuuf fakkeenya kaasaa halkanii fi guyyaa yooniif laaltee ifaaf dukkanasaa walumaattuu hin qixxaahu addaan faagoodha ifnisaa nama diin beekuuf kan beeyne akkanaan adda fageeysaa kanaafuu yaa lammiitiyyaa diin islaam baruu jabeeysaa Ustaaz Shaakir diin barannaan gammachuuf dhufne eebbisaa habiibii baga gammadde gammachuu bagatti geeysan habiibii baga gammadde gammachuu bagatti geeysan dimbaroon carraa guddaadha in arkaatu namni marree dandeettii guddoo qabaatte harkaa yoo qabaattes birrii isa argachuun dandeessu barbaadde akka waan biree nama jaalatu qofaafe kenna rabbiin tiinsa gaarii baga gammaddee habiibii kiyya yaa Ustaaz Shaakirii rakkoolee fi cinqii hedduu nama dhufa diin keessatti kan hedduu nama ulfaatu qormaata ajaa'ibaati ol baaftee himachuu irraa dhiifachuutti irra tolti obsaa fi murannoo guddoon tarkaanfaatta gubbaadhatti taariikha warra nuun duraa yoo laallee waliif kaafneeti osoo dubbiftuu ijjiite imimmaan roobdee maddiiti arra Ustaaz Shaakir keenya hojjete seenaa addaati ijoollummaadhaan diin barachuun eegalan gaafa duraati osoo abdii hin kutatiin arra argam fireesaati gammachuu saateenya jechuun argamne nutis asitti jabadhaa fuuldura deemaan ja'a obboleessa kootiin jabadhuu fuuldura deemiin ja'a obboleessa kootiin dimbaroon carraa guddaadha in arkaatu namni marree dandeettii guddoo qabaatte harkaa yoo qabaattes birrii isa argachuun dandeessu barbaadde akka waan biree nama jaalatu qofaafe kenna rabbiin tiinsa gaarii baga gammaddee habiibii kiyya yaa Ustaaz Shaakirii Ustaaz Abuu Eeyman jechuun dhaamoggaafte tiyya lammiin akkuma isinuu beeytan maaliwaa irraa himaami barachaa barsiisaa jira diin islaam foon kiyya lammii kanarraa kan nama gamma ciisumee eeysa jiraami Ustaaz Shaakir keenya qaalii jabaadhuu fuuldura deemi hundi isaa caayaadii rabbii markazaa nuurul ilmi kan hadaas fuuldura deemi daawadiin dabarse lammiif asumaanuu miidhagaya qalbiidhaan na jala deemi shamarran haftee Aishaa qaddamtoota diin rabbiiti gumaata sitti kannanna miigalmaan nuuf gahi deemi Ustaaza keenya gammadee barachuudhaan diin islaamii gumaata keenya fudhite
isaanuuf gahimee deemii Doktor Aaminaa fi Doktor Xayyibaa geelota qaalee ammaasis geelee isaanii Jamiilaa ukhtii Tooqaalee shamarran keenya qaqqaalee isin haadhisumee waliin ustaaza gammachiiftanii isinis gammadaa wilee Doktor Aaminaa fi Doktor Xayyibaa geelota qaalii ammaasis geelee isaanii Jamiilaa ukhtii Tooqaalee shamarran keenya qaqqaalee isin haadhisumee waliin ustaaza gammachiiftanii isinis gammadaa wilee ustaaza gammachiiftanii isinis gammadaa wilee dimbaroon carraa guddaadha in arkaatu namni marree dandeettii guddoo qabaattee harkaa yoo qabaattes birrii isaa argachuun dandeessu barbaaddee akka waan biree nama jaalatu qofaafi kennaa rabbiin tiinsaa gaarii baga gammaddee habiibii kiyya yaa ustaaz Shaakirii baga gammaddee habiibii kiyya yaa ustaaz Shaakirii.